السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا المان رمضان جرجرت نجيني بلاد بجراتني كامست يتنا نمني ربي سين لافيسه أبولين كي أبهاري في فاتيا بران نجاس نجدا والفات نجدا وعند دراسة توجو أرجع فتشو كيسني في وني أنجتشو بربادة وعلى ما تكرر نبتشو بربادة كيس سافويو وروتا بلتي إسهاني في دني أكوان ما جولي ويتي تميدي رباسني دينا فوفكنو كنا dhugaa rabban kan miira keessa nagaltee jiraayu ifa mallinaa taasiniin jira wanna baatee afur dura darbe hundi keenya qoba qabna ijoollee akkasitti bultii nagaadhaan bultii ofii keessa jiraatanii jireenya gaarii oofataa jiranii addaan bahan jechuudha reediidhaa fi Zainab jechuudha addaan bahiinsi isaanii sun ammoo keessatti nafna duu keessatti hafe ijoollee sun har'a waliin jiraatanii ilmoo ofii wajjin guddifataa jiran jechuudha garuu fuudhanii miidiyaarra fidanii diinaaf of kennan gaafa dubbiin jaarsaaf jaartii miidiyaarra dhufte abadan osoo maaliyyuu taateen qabbanooftu maaliidhaaf ilmi namaa kun shayxaana dhugaa rabbi ilmi namaa kun shayxaana caala si hammeessa yaani si waswaasa kana hundaayyuu osuma beektanii bultii keessan rakkinna mana keessanii haa ta'u والأبدي من كيسني هاتو جرين كيسن هاتو فوتني ميديا رفدني أما ديك كان اللي واي فتيا رادبته واي بحر رادبته قدان اللي وان فتيا في واي بحر رادبته أنا ربته هنجر جيتشو كان في أصوم بيتن ما عرف دينا فوف كنتني هو ما في كني سنيفتاو ضد جول اللي أما در دربته ما فكني سنيفتاو ضد ريديد أف زينب ما فكني سنيفتاو ضد نافي أفي كدير akkasuma immoo ijoollee nama harargeedhaa fi ijoollee wal fuudhee takkallee dhiyeenya kana keessa waa'ee miidiyaa kana irratti addaan bahan jechuudha. Maaliif barbaachisaa hoo jireenya ofii fuudhanii miidiyaa irra galchuun dhugaa rabbi na aarsan dhiifama snaaf godhan na aarsan maaliidhaaf? Ilmi namaa kuni baga akkas ta'e baga adda bahan baga akkas ta'an yoo dubbiin tun dhugaa taate garuu dogongora guddaa dalagdan namni jalqaba fuudhee miidiyaa irra kan fide fatiyarraa haa ta'u baharraa haa ta'u dhiifama leenaaf qada maqaasiisaniif fayyadamuudhaaf yeroo baay'ee tan dura viidiyoo irraa hojjedheen ture yeroo reediidhaa fi Zainab wal dhaban jechuudha akkamuma jireenyi isaanii dhuunfaa fuudhanii miidiyaa irra galchanii gaafa kaani kun ollaa kun gaddaa kun bahariif dubbata kun fatiyaaf dubbata kun jaarsaaf dubbata kun jaarsiif dubbata yaa aki dubbii jaarsaaf jaartii qabee korabbu anaafate simbeen waan irraa quba qabnu miti garuu isi fiddanii maaloo harka keettanii hoo isin jireenya keessan dhuunfaa fiddanii maaloo harka keettan wanni kanaa olii ammoo wanni na ajaa'ibe dubartiin intalli takka intalli dhalaa takka osoo dhiirri tokko bultii qabuu beektu akka waan dhiirri addunyaa kanarraa dhabame wallahi rabbi isnaa qajeelchu rabbi nu haa qajeelchu dhiiruma duniyaa tanarraa dhabame immoo ol fuutee jireenya namaa keessa harka naqattee ufiillee jireenya wajjin gaarii hin jiraattu nama saniin liqe jireenya akka gaarii wajjin jiraatan hin gootu maal barbaachise naafan kana hunda yaa dhiirri jira alhamdulillah yooma bari irratti illee heerumuu barbaadan tasgabbiidhaan gama kaaniin illee amansiisanii gara haadha manaa duraatiinis amansiisanii abbaa manaa illee amansiisanii watti heeruun homaa miti maal rakkoo qaba shari'aan illee afur fuudhaa jettee haa fuudhanii garuu akka diinaatitti gaafa keessa galanii jechuudha akka diinaatitti jechuudha kun amma kun diina dhugaa rabbi maaliidhaaf takka si waraanee sin ajjeesu takka ammoo sin dhiisu yaani maal jedhaniyyuu sirarraasi si hambisa jechuudha akka waan namni dhabamee fuudhaniitiin jaarsuma namaa jala kana deemu jaarsuma bultii namaa kana hinaafu yaa akka dubartoota keenya obboleeyyan keenya dubartoota jedhu shamarran keenya maali kan hinaafan kan hunda jaarsuma namaatiif fidda isin qoo maali jaarsuma namaatiin maali fiiguu nu barbaachisee hoo maal barbaachisa dhiira taanaan alhamdulillah baay'ee jira warroonni siingiliin yookiin hin fuune karaa keessatti yookiin badhee keessa haraama dalaganii jiraataa jiran baay'ee jira maa saniin ittiin heerumne maa jireenya namaa kana jee'uuf deeman maal hinaafan kan hunda haga barbe bultii namaa keessa seente jechuudha bultii namaa keessa harka naqattee ufiillee hin jiraatu jireenya namaallee dhoorgitu yaa rabbii kee abbaa mana akka ebaluusan illa akka ebaluusan naa kiyyoo jettee kadhatte kachoo dhiisisii kanuu danda'a rabbii rahmata qabeessa garuu ufiillee wajjin hin jiraatan osoo sittuu makamtee iyyuu nagaas wajjin jiraatee carraadha ufii nagaas wajjin hin jiraatan takka ammoo sin dhiisan gama gamana sirarraasan isan bisan jechuudha
beekuuf maaf barbaachise yeroo hundumaayyuu keessaaf ijoollee keenya islaamaa irratti maaliif mul'ata wanni kun keessaa ijoollee keenya ijoollee oromoo irratti maaliif mul'ata wanni kun maali yeroo hunda waa'ee jaarsaaf jaartii miidiyaa irra dubbatu maali yeroo hundumaayyuu intalli dhalaa takka waluma kaatee bultii namaa jeequdha jaarsa namaa takka hin fudhatti ani dhugaa rabbii rabbiin waaqa jechuudha. An dubbii yamanii kaate kun yoo dhugaa taate dhugaa waan nama jibbisiisu daladda hundi keessanuyyuu marti keessanuyyuu maalidha mucattiin neengadda ganda akiraa deemte rabbi rahmata isii haa godhu akkamiin turte akkamiin ganda akiraa san deemte jennee yoo keessa deebinee yaanne waan anillee fakkeenyatti fudhu atas fakkeenyatti fudhattu garuu nu san dagannee jirra daganni waan biraa eegallee jirra mucaan kun baatii lama kinoon daganda akiraa deemte rabbi rahmata isii haa godhu kanaafi namni bultii namaa keessa laaqattan namni bultii namaa keessa harka garafattan rabbii keessa sodaadha ofirraa dhiisa ka rabbiin nama san nagaa godhee yeroo ammaa kana keessattuyyuu waliin jiraataa jiran sanuyyuu baga wajjin jiraata isaanuyyuu umrii wajjin haa dheeratani jedhaniitiin eebbisanii du'aa kadhatanii ufduu isaan duuba jechuudha. Garuu nuti wanni beenu akkami addaan baasa akkami jireenya sanii facaasa isaan gammachuun jiraatan animaa akkanatti akkana hirriban urga jechuun afaan kana geegun yaa obboleetti keetii barbi haa deemtee jiraatu jireenyisi keessaafuu nama bultii ilmoo qabu irratti waa'een keenya dhugaa rabbi waa'een keenya waan dhumatu miti waa'een keenya keessaa ijoollee oromoo keenya keessaa ijoollee islaamaa jaarsi tokko afur fuudhaa san qofa qabatanii khalaas wanni isaan dalagan akkamii fuudhaa ulaagaleef eeyyaan afur dhaabbataan jiru dhiirri tokko afurii fuudhuu danda'a amantiin keenya garuu ulaagaalee ittiin fuudhu qabaachuu qaba ulaagaalee ittiin fuudhu san guutuu qabaata moo akkanuma dubartii kaan koree kaan irraa bu'e hin barbaachisu ilmoo namaatiif yaaduu qabaatta yooma isiifuu haadha manaa kan kee mana keessa saniifuu yoo yaanne dhala kan kee ilmoolee kan kee ijoollee kan keessanii yaaduu qabaatta ijoolleen barbee diqqeenya kanarraan jechuudha. Mana keessatti yaa'ii yoo jiraate xiinsammuu isaanii miidhamaa deema dhugaa rabbi yaadaadha sardamaa deeman yaanii yaaddoo itti taa'u numaa galattuuyyuu ufi gammadanii akka ilmoo namaatitti hin jiraatanii hin beekan waan ta'e waa mana keessatti dalagamaa jiru dubbiin kun yoo dhugaa ta'e bahar obboleessa qaalii fi gaarii atis dubbii jaarsummaarra miidiyaarra dubbatan kan ofirraa dhiisa akka dubartii asirratti fidiniitiin atis obboleettiin tiyya qaalii fi gaarii fatiyaan dhugaa rabbi mucaa tanaan intala fatiyaa jedhamuutaan waan hin beeku hedduu dinqisiifadhallee hedduu ammaa yoo osoo hin taane jechuun amma dubbiin girgiriin kun ka'e osoo hin taane yeroo duraanii na dinqisiifti dhugaa rabbi nama akkanaatii wanni isin keessa dabarsite taane isima rabbi waliin beeka akka miidiyaarra argu kanarratti hin dinqisiifadhallee hin jaaladhallee maaliif akka ta'e hin beeku yaa obboleettii tiyya qaalii fi gaarii fatiyaa tiyya haadha dhiira haadha dubara obboleettii kan koo hangafa mee waan miidiyaarra deemaa jiru kana ittuma dhiisamee keessa fixadha keessumaan wayya keessumaadha walitti isinumaadha wallaahi laaziim isinuma lamaantu walitti aana malee namni isinirra isinitti aanu tokkollee hin jiru kanaaf anis ta'e kan biraa kan isinirra dubbataa jirus ta'e kan gara baharis gore gara fatiyaas gore hundumni keenyaayyuu kijiba odeessaa jirra malee namni jidduu keessan beeku isinumaaf rabbi namni walitti aanullee isinuma lamaan jechuudha. Kanaaf mee dubbii kana miidiyaarraan boodadhaan tasgabbaa akka nama guddaatitti akka nama ijoollee osoo hin taane akka nama guddaatii yaadaatiin tasgabbiidhaan hin furama dubbiin kun miidiyaarra yoo dubbiin tun miidiyaarra akka nama akka itti fufu ta'e dhugaa rabbi dubbiin kun akka nama itti fufu ta'e akka nama itti fufu abadan kanarra hammaataa deemuu danda'a jechuudha. Garuu yoo dubbiin kun miidiyaa duubatti deebi'e yeroo gabaabduu keessatti yaada bareeduudhaan yaada diqqoodhaan dhumachuu danda'a jechuudha. Kanaaf jaarsaaf jaartii kan asiin baatiif asiin deebite jaarsaaf jaartii kan osoo keessumaa fixatanii jechuu barbaadeeti dhiifa malee naaf godha osoo keessumaa fixatanii baay'ee namatti tola. Dhugaa rabbi asirra dubbiin keessan hin dhumatu yoo keessan ta'e alatti dubbiin reediidhaa fi Zeynabi yookiin haadha firoo wanni addaan baasee haga ammaatitti gargar fagaaseetiin gargar facaasee ijoollee lafaa dhufaa jirtu kan addaa facaasee jiraachisaa jiru tokko guddaan miidiyaa reediinis dubbateera waan kana
dhugaa rabbii miidiyaadha. Dubbii isaanii osoo gaafa dura akkuma dugda duubaa wal dhabansan dugda duubatti dhumatte. Marra koo qabumaa jaarsaaf jaartii miti. Arrabaadhaaf ilkaan waluma qadaadaa waluma dhayaa waliin jiraatti. Kanaaf irra walii darbanii walii dhossanii walii obsanii wal gorsanii wajjin jiraachuu danda'an jechuudha. Garuu nuti amma gaafa dubbii takka finneeti miidiyaa fin waliifis hin obsin walillee hin gorsin walillee waliifis hin dhossin. Kana ta'e wajjin keenya jechuu harka irratti jechuun inni dalagamaa jiru. Kana jechuu barbaada dhiifa manaaf godha. Ijoollee keenya ijoollee shamarranii warroota bultii hin ijaarran rabbii keessa sodaadha bultii namaa diiguudhaaf hin deemina. Yoo gurbaa bultii qabu tokko jaalatte haala bareedaadhaan dhaqiitiin isirraa haadha manaa sanirra aslan dhiirri dubartiin quuftu kun beekamaadha. Eenyuun osoo taate fuudhuu barbaada malee itti dhiisuun barbaadu. Haadha manaa sani dhiyaadhuutiin hiriyyaa godhuufi waan deemtuuf kana gaafa dhugaa rabbii siif eeyyamti. Gaafa ati amala kan keetiin yaada kan keetiidha waa hundaayyuu waliigaltee qabaatan eeyyamti. Dubartiin eeyyamti jechuudha. Wanni dubartii yeroo baay'ee dallansiisee daangaa darbisiisee waan dubbachiisu dhaqeetuma fuudhee takkaayyuu jaalate akkana godhe jedhaan. Yookiin yoo wal lolaffa akkasirra godha akkasii fuudha fa'a jedhaan. Kana jechuudha gootummaan ijoollee keenya ammaa jechuudha ijoollee dhiiraa dhiifamu wajjin. Kun silaa nurraan barbaachisu jedha. Oduullee dheeressee jira. Rabbii keessa sodaadha. Jireenya keessanii jireenya taatanii wajjin hin jiraattan. Sanuu osoo nikaa namaa qabdan. Sanuu osoo jaartii namaa taatanii jiraattan deemtanii jireenya keessanis hin balleessina. Amma namni kun jechuudha. Amma akka miidiyaa irratti hubataa jiru kunitti jireenya nama afuritti badaa jira jechuudha. Tokko gurbaa nikaa hidhate, takka intala nikaa hidhamte, jarri lama ammoo haadha manaa fi abbaa manaa kana jechuudha. Kanaaf jireenya nama afurii balleessu jechuun jireenya saba tokkoo balleessuudha. Wanni achirraa bahutu hin beekamne waan ta'eef. Kana jechuun barbaade dhiifa malee naaf godha. Hin dallalee yeroo gaarii qabaadha. Rabbiin hunda keessaniifuyyuu abbaa manaa gaarii haadha manaa gaarii isiniif haa kennu. Nagaan jiraadha. Maqaa keessa fayyadamee isinirra waraabu kiyyaaf ammoo dhiifa manaaf godhaa isiniin jira. Uummata qashtii yoo danda'ame dubbiin keessa miidiyaan boolatti haa ta'u amaana akka obboleettii keessanitti takka akka obboleettii hangafaatitti takka akka obboleettii qoxisuutti isinii dhaamachuun fedha. Nagaan jiraadha. Horaa bulaa Oromoo kiyya horiin dhaggeeffatanii dhiifama isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. أيا بردنا من تسلما والله ربك ينبدا سنيما الحمد لله يا موتي علما أمنت إسلاما تلشاجرون ما انفر ما تركين